ومن ولك أمة أرمودي وبوليانتين لفيتين إيجاكين فون الرد مرة أكملتين تينا إسنت حالة ميا أمتكية إنان كام كنا بنيس جرّا تانية تمتجر هالكني في جويا كا فيا كا ولي فيا تنقد سيسبوها كيرو قرن أرجم سيسفيره أبون أروما والتاو دم ورد جدو كنا أرجتره هيره أمة أروما والأفان دجاسي بو أفان غونيره كاو ولد دره ور إسام فلم أسورو هنجرو أكلوني تتجوجا الرجالي كاوان أكلو كوت تمر بالرجاله من الكليس أكاكيوتتين هرم إراموري هرك إراموري التنجيل شوف جت مكتف النساء سوداء ساتوري أما هندلا بتوفتان سنتموري المان إساحة أور سينا وفي أبوت الرابرة توفتا دلوما أم بالله دوما كره حتى سنوك ألو تجرا نتري دبره توفتا دكا كان أما هندلا أمن دمك أمن أبيك أمن أبر أمن والبره يا بدا سروت لين جرافي كافتن إسنجات تسرين قبصوتي فيني سكيسا في ألان قبصوتي فيني سكيسا في ألان تكا في قدان ديرا في دلان تكا في قدان ديرا في دلان أكا كنيسا توجي قرموكي أكا قلانا يا إيول جلا تكمهم فرتو بالبلا سبا قرماي قبصا يدوا بنتي غلا تكمهم فرتو بالبلا سبا قرماي قبصا يدوا بنتي غلا قبصوتي فيني سكيسا في ألان قبصوتي فيني سكيسا في ألان تكا في قدان ديرا في دلان تكا في قدان ديرا في دلان أكا كنيسا توجي قرموكي أكا دلانا يا إيوال جلا تكمهم فرتو بالبلا سبا قرماي قبصا هدوا بنتي غلا تكمهم فرتو بالبلا سبا قرماي قبصا هدوا بنتي غلا تكمهم فرتو بالبلا سبا قرماي قبصا هدوا بنتي غلا تكمهم فرتو بالبلا سبا قرماي قبصا هدوا بنتي غلا يا أمتك يا كا هربرا مالي فيو جتني بليس قرى چانيا تمت جرى هربرا كاني هادورجن أفرا دوري دابري ساقالي كنو قبدن جري سانكو مامي أرى نرقمني ساقالي كنو دا جتاچو ردا أچتو إرقاي مسيس قولي وجرا وچيتو تيتلف إرقاي فران رب ورمو ربي أغر سيسوان what we are dealing with ومن رمو قبساو برچما قوري ترى برچما هيلا مارن را إيتا مرة أبي كاو بميتي أبادولا كاو بميتي uga oromo di orman ni oromo kan kapsis wani san alate la fata ajuru uga oromo kana wada ummat ormat tigala tura joturan san wan sobani abandula man ki yai kabaja tu padamna damne ki tu padamna ke sabe irega tura it tol debi malif tol debi mumichi bistaran kenna majaramna mumichi bistara oromo da gondi godun jiru ittibani amalle kanot kijibu fi balasi ayda sadase kesa no أبي يوسف مقالة سانكيس جرو ينرجم لنا رشيد مالي يون ديكره ورمو ما ديكره تتكات يون ديكره ويانا نكتوت you cannot have it both way في دون كربيعو كم كرا لما تجلسه تقول ركالي تنقطع كرا لما نمني أصوات بنجرو أشراهين إرجمين نمني أدور دوغتون ستيمور برتون رمو أشكيسنا نمني سدتن نما ويا أفرموشان تورا عليه أتأجرا it makes me emotional. Warra dhaqee sagalee kenna jiran kale dhengada dhalanii ijoolletti daa'ima ollatti kennatanii warra dhaqee jiru. Garuu qondaalonni gurguddoon kuni wayyaana wajjin dannasanii they were pressuring me ibidda keessa na kaa'u turan torban dabre kana keessa akkaan deeggaru. I said no, it's not a good game. Osoon itti himu arra rabbi dhugaa isaan qaba. Kanaaf abbaa duulaa immediately resign godhuu qaba teessoo sanirra. Gaaf dura ol bahee faarsinee janyee ol deebi'ee nu salphisee ummata isheena hin ibsine ammoo rabbiin Oromoo rabbiin ayyaanni abbaaf haadha isaa harkatti isa qabee jira. He has no legitimate reason angorra turuu hin danda'u. Abiy Ahmed kuudeetaadhaan cheermaanii OPDO dhabe gargaarsa wayyaanotaati.
malee dheengadda miseensota paarlaamaa cinqaatu san qofa miti. Gaafa diddaan lagannaan gabaa ture sani miidiyaa irratti bahee uummata keenya dhaabbataa ture. Maal keessee iskeel yoo seeyin maalii tokko baasuuf maalii shan waan qoosaa uummata Oromoo irratti godhaa ture. Waan ammoo wayyaaneen deemtu sabaa sablammoonni dhaaman jedhe. Sabaa sablamni takka Oromiyaa keessa hin dhaabne. Jimma keessatti wayyaantis uummata dararu tokko qabeenya isaa jalaa guban. Nama sagantu du'e nama maaltu du'e jedhanii kan dhume hundi Oromoo. This is not only a failure in leadership, this is complete betrayal of the nation. Opinion bara baraan uummata keenya ganaa jiraachuu hin dandeettu. Abbaan duula aangoo irraa bu'uudha qaba. Abiy Ahmed aangoo irraa bu'uudha qaba. Amma haadha keli. Gadameessa haadha keetiitu si waamee gali. Abbootii gadaatu si waamee gali. Lammii keetu si waamee gali. Lubbuun dhiiga dhangalaasuu dhiisii gali. Abbootii gadaa guddina calla wallaggaa jirantu si waame kunoo si waamaa jirra gali. Gali si waamna gali. Nuun didiniiti haadha keen didin haadha kee si waame. Abbaa keen didin abbaa kee si waame. Lammii keen didin lammii kee si waame gali. Armaadha keetti si waame gali. Jaansa yoo si waame gali. Haadha siiqqee si waame gali. Abbaa gadaa si waame gali. Dhiiga obboleessa keetiin dhangalaasinii gali. Dhiiga obboleettii keetiin dhangalaasinii gali. Qabeenyaa uummataa mancaasinii gali. Yoo galte moonoo wabii keetii gali. Naannoo keetii gali. Misoomaaf gali. Abbaa kee gargaari. Abbaan kee si abaaree biyyi si abaarinii gali. Mana amantaa si waame gali. Misooma si waame gali. Nageenya booressuu dhiisii gara mana keetti gali. Cubbuu abbaa keessi qaba gali. Cubbuu haadha keetti qaba gali. Qulqullummaa hojjechuudhaaf gara biyya keetti gali. Uummata sodaa nageenyaa jalaa bilisa baasuun nageenya waaraatti akka deebi'aniif xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraatus ga'een gumii abbootii gadaa olaanaa ta'uu ittaanaa bulchaa godina Qeellam Wallaggaa obbo Mangistuu Darasuu fi ittaanaa biiroo milishaa Oromiyaa obbo Magarsaa Dirribsaa kan himan. Hanga ammaatti rakkoo nu hudhee keessaa bahuu dadhabnee keessa jirru kana yeroo gabaabaattis keessaa bahuu qabna jedhamee mootummaan karoora qopheessee jiru kanarratti abbootiin amantaa jaarsoliin biyyaa akkaataa kamiin walii wajjin mari'annee gahee keenya keessatti baane biyya kana nagaa goonaa kan jedhu. Bara gadaa isaatii keessatti rabbii fi uumaadhaa fi ilma namaa jidduutti nama walitti riqaa ta'ee walitti nama fiduudha malee nama addaan baasuu miti. Abbaan gadaa Booranaa hin galin siin jedhee Jaalamaarroo hin galin. Abbaan gadaa Booranaa hin galin siin jedhee Jaalamaarroo hin galin. Oromoon hin galin siin jedhee hin galin. Bahaadhiyaan hin galin siin jedhee hin galin. Kaabaa kibbaan Oromoon hin galin siin jedhee hin galin. Argiteetiin nuti ergamneetiin hin gali siin jennee hin galin. Bilxiginna gali siin jedhee hin galin. Shimallistu gali siin jedhee hin galin. Piippitu gali siin jedhee hin galin. Bilxiginna gali siin jedhee hin galin. Daani'el Kibratu gali siin jedhee hin galin. Ajabaan qabnu akkasumas immoo yeroo baay'ee tokkummaatu qabaannee miidiyaatu qabaannee jaarmiyaatu qabaannee rakkoon amma kana gonurra gaadhee yaadu amma kan dhufnee fi kan as geenyee fi dhimma yookiin immoo dhimma siyaasaa irratti haasa'aa jira sun dhimma namummaadha. Dhimma Oromummaa irratti haasa'aa hunda keenya kan walitti nu fideessitti Oromummaa keenya kanaaf hawaasa qe'ee irraa buqqee hawaasa miidhamaa jiru emerjensii namoota gargaarsa keenya barbaadan sila waan tokko kaasaa turaniiru sagantaa walgahii keenya irratti namoonni lakkaa'amanii 450 ta'u garuu immoo jaarsi waggaa 70 waggaa 80 kan qe'ee makoo irratti hin du'a jedhee achitti hafe immoo baay'eetu jira. Kan ganda isaa keessa jiru baay'ee jira. Namoota akkasiif illee qaqqabuu qabna. Baay'ee jaallannee miti rakkootu uummata keenya gadi qabe waan joon rakkoodha. Malee uummanni keenya hundumti keenya hawaasa akkamii keessatti akka guddanne beekna. Nyaata osoo nyaatiin dhufee mana kee dhufee koo nyaadheera siin jedhee uummata si mormudha. Amma nyaadhee dhufee siin jedhee si mormu malee nyaanni lakki beeleera siin jedhee dubbatu rakkuma isaallee himatu. Beeleera yookiin immoo dheebodheera siin jedhu si galee. Kanaaf amma garuu rakkoon humnaa ol ta'e. Kana wanti gochuu dandeenyu amma akka ammaatti emergency wanti gochuu dandeenyu saba kanaaf adimman daa'imman amma abdii borii ta'an kun bor dooktara ta'u bor profeesara ta'u bor iddoo guddaa gahuu danda'u. Kanaaf isaanii warroota buqqaan kana lubbuudhaan tursiifanna gara fuulduraatti immoo wal qooduu dhiibnee tokkummaadhaan jaarmiyaa jabaa hundeeffannee saba keenyas kan fayyadu uummata keenyas kan fayyadu kanarratti yoo akkasitti walitti dhufnee waliin mari'annee
guyyaa tokko duwwaa miiraan kaanee dhufuu sun yeroo baay'ee wantoonni baay'een kan kaanii miiraan yeroo isaan hoogganamanii kaanii baay'een isaanii fail ta'u. Garuu yeroo hundumaa regularly sagantaa dhaabbataa qabannee walitti dhufnee mari'annee hojii guddaa hojjechuu dandeenya saba keenyaatii fi kanaaf amma kan irra jirru hawaasa keenya gargaarradha. Biyya keessaatii dhaabbanni Akmoo Initiative for Development jedhu gargaarsa walitti qabaa jirra. In kind meeshaalee qulqullinaa saamunaa tokko fidee dhufuu dandeessu. Saamunaan tokko irraa waan guddaadha warri biyya keessa jirtanii. Akkasumas immoo waan nyaatas fidanii dhufuu dandeessu. Kun immoo amma jalqabee jira gadi bahee uummata gidduutti. Wallahi dhugaa dubbachuu fi atama waan dhiis dubbii tana mee hin dubbatin amma ati miti ka dubbatu nutu dubbata seenaa hojjattee jirta. Asin dura mana nama sadii irratti mana Mubaarak Musamma mana Asli mana Nasriyaanole irratti. Kaufii kiyya barreesse wallahi ka kuno galmeen astiruna bira cufti isa maqaa Oromoo TikTokii kanarra jirtu guutuu barreesseera jechuu danda'a. Warii nama sagantaa san namni kakaase sheerriyaati. Ummatuma keenya ka Wallaggaa ka gaaf duraa kiramurra buqqaaniif qarqaarsa kaasirra guuru. Gara miliyoona 3 olitti niyyatan. Wariin sun hagamtu galee anamma dubbachuun na rakkisa dhugaa rabbi dubbachuuf. Hagamtu akkaawunti galee dubbachuun na rakkisa. Karaan ummata bira gaheen karaa raayyaa abbaa maccafaan gahees ragaan qabatamaatis wanni galee guutuun ummataaf illee ifa ta'ee jira jechuudha. Ata namni tokko ka'ee miliyoona 9 ummata kiyyaa kenneera jedhu seenaa keessaa hin qabnu dhugaa dubbachuuf. Kuni seenaa haaraa. Seenaa haaraa. Ammas namoonni akkasirratti dabalaman nutu irra hojjechuuf ammootu ummanni keenya namoonni jajjaboon akka habtaamuu kun wanni nuti hojjechuu qabnu, wanni dubbachuu qabnu, wanni guyyaarraa itti xiyyeeffachuu qabnu. Hayyoota keenya warra ummata kanaaf hojiran mataan gara tokko haa deebi'u wanti nu rakkise tanuma qofa ummanni keenya barbirrii takka qofa yoo wali guure ummanni keenya diinallee uf keessaa buqqisee ufillee ijaaruu ni danda'a jiran. Watakka rakkoo baroodii hin qabnu yaajama. Rakkoo hiyyummaa hin qabnu Oromoon takkaallee hiyyummaallee himateen beeku. Wanni nutti jiru namuma nu afuu achi deeme faanaa deemuu dadhabuu kenna. Yoo har'a mucaan kun gabbaa obboleessi keenya firoon kun jalan deemnu na caale argame jedhee yoo itti amanee an jala deeme bakka barbaannu sanni geenna walitti amannee abdii walirra horannee wal jala deemuu barachuu dhaqabnaa. Ganda kiyya keessaan baane ebaluu kiyyaa mitiin Oromoo keessaa yoon badini ni banna tana qaba.